boksii miti. Boksii miti, karaatiin miti. Garuu karaatiin hafuuraa jira. Boksiin hafuuraa jira. Lola hafuuraa barsiisaa jedhe Waaqayyo. Warra kaan immoo Waaqayyo sirriitti shaakalsiisee hojiitti gadhiisa maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf mee ulfina dubbii Waaqayyootiif isin dhamaasaa xiqqoo shetaa'uu keessa hin oolbatii ta'ee fi dubbii Waaqayyo gaafa dubbifamu miila keenyaan ijaajileetu walii wajjiniin irra deemnee hin dubbifanne iddoo kaleessa dubbifanne warri kaleessa hin turree fi gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasisa jiru hamma biara boqonnaa 7 dubbisa 8 birallee waan geenyu natti fakkaatu warra. Kana achi gooftaatti humna isaa isaan qabeessattis jabaadhaa. Hartummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seeratan macaa furoota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjiniin wallaansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu. Guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu. Mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaatti dhaabadhaa. Akka nama kophee kaateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Haleluuyaa. Meeshaalee kanaanii maal gochuu dandeessu? Xiyya isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti, hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Kun dubbii Waaqayyoo isa dhugaadhaa, isa qulqulluudha. Mataa keenya gadi qabannee hafuura qulqulluun dubbii isaa hiikee akka nutti dubbatuuf. Yoo hafuurri qulqulluun nu hiike malee dubbii Waaqayyoo hubachuu hin dandeenyu, dubbachuus hin dandeenyu. Kanaaf hafuura qulqulluu dubbii kee hiikee nutti dubbadhu ittiin jenna. Hojiitti jirta. As jiraachuun kee nutti dhaga'ameera. Ammas sagalee kee hiikii nutti dubbadhu. Namni guddina duwwaadhaan hin jiraatu. Sagalee afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee jedhee Gooftaan. Namni sagalee kee hin qabne dhukkubsataadha. Namni sagalee kee hin qabne mo'amaadha. Namni sagalee kee hin qabne du'aadha. Namni sagalee kee keessa isaa hin jirre nama du'aatu adeema. Reeffa adeemudha. Kirkiraa. Sagalee kee jireenya. Sagalee kee galgala kana nutti dubbadhu. Nu hidhachiisi galgala kana. Otuun hidhatin guutummaa guutuutti meeshaa sagalee keetu hidhatin mana kana keessaa kan nu baasin. Hidhannee ija jabina guutuudhaan gara biyya lafaatti akka adeemnuuf galgala kana nu hidhachiisi. Sagaleen kee gungumaa gara keenyaa dhufu. Dubbiin kee dhagaa isa ta'e laphee cabsee ol seenee maqaa Yesuus Kiristoosiin haa jijjiiru. Ulfinni siif, kabajni siif. Maqaa Yesuusiin ameen. Ulfaadha kabajamaa nuura. Egaa kaleessa akka jalqabne
واي لولا حفورا تلقمني لولي حفوراي أما كيسوما واي لولا حفورا كان حاسموني بودتم ما ويفكات بيا سلطنه كيسا غتي جران بدانا مي دغتيرا انا بدغتيغا تيجرو في وانت باي اني سبوي يمسي دغچيسي جرينيا مؤما جرينيا كفا جرينيا بويچا جرينيا غدا نغا كاني قمني غن مچو كاني قمني نامون ججراتو كنا في واقعيو كليرلي لبي قرغن نكاي لولا حفورا نشاكل جيسا يلي واقعي لولا حفورا ورّي الرانفتن ورّي دغتن ورّي بيغني واقعيو كان وچو بربادا وسغلي واقعيو مي لولا حفورا نامي لولا حفورا إذا كليسا أولوسي منيلا كيسا تايتو إذا كان بريسا إرديبيو أنا ماجدا لولا حفورا واي لولا حفورا برسيسو تافي ميشان سين برباجي سايد ميشان سين برباجي سموي ميشان كوني نما براد ومكين واقعيو براد فايد نافي ميا لولا كان مال برا واقعيو براد أتايتو واقعيو برا ميشوري نوفاني جاك فاريسي كليسا ميشوري جان كيسا توكو إلالي إني أنجوا بنيجر كباسمو duga isate namni duga in be tanan mesholi tanan kuni wanto kuni ko ayin busuf kanabi duga kuni khira kanabi duga kanarratti akka isan ijara maniwi wadai be sawni yero inni course argina kana bargina lalle kadesa harkam moyi ittane sajuru la course ma kuna furinra bacham ke se wori kabattani jirtani nilam fami milola inni lam fai kajeluma dame kajeluma dare biya to mamiti kajeluma akka madda sibilati ufadati abatai kajeluma akka madda sibilati mani madda sibila kuni lontonni warri Roma malgodu morma saniti kase hamma asit kan habargo madda sibila jedama fulduranis duddubanis habargo lontonni gara dirre rakatu innakin madda sibila kana godatu malik madda sibila kana godatu madda sibila kana kan san godatu ni tokko iddoo kana kan jiru organii baay'ee barbaachisaa jira diinni yoo inni xiyyitii tokkosu iddoo kana argannaani salphaatti xiyyitii tokkoon ajjeesuu danda'a kanaaf xiyyitii keessa kan hin baane kan isin dhibu madda sibiilaa suni leezariidhaan kabarbitaa leezarii keessa bahu xiyyitiin sun immoo leezariidhaan kabarbitaa kan inni kabarbitaa kan paartii kana hundumaa kabar godha dudduubaan kabar godha fagootaa yesee qanni diinni yeroo inni itti waa darbatu xiyya yoo darbate xiyyitii yoo tokkose lixee isa miidhuu hin danda'u kanaafi Phaawulosi qajeelummaa isa akka madda sibiilaa maaltu walitti hidhama kan isin dhibu seexanni kan inni taarget godhu jalqaba laphee keenya fakkeenya inni barreesse mara jireenyi achi keessaa gatii bahuuf jedha jabeessitii laphee kee eeggadhu life comes out of your hearts kanaafi gaatti godhi eeggadhu laphee kee eeggadhu namni tokko kiristiyaanni tokko laphee isaa hin eeggatu taanaani sakka sakkaatti gowwomsaa seexanaa jalatti kufuu danda'a kanaaf Phaawulosiin akkuma madda sibiilaa sana qajeelummaa uffadhaa wadiis qajeelummaa maanni qajeelummaa akkuma maqaa isaa beektanii qajeelummaan qajeelaa akkuma maqaa isaa qajeelaa jechuudha raacha
right with God. Waaqayyo wajjiniin toora tokko qabaachuu right qajeelaa jechuudha. So namni tokko moo'e qajeelaa ta'uu kan inni danda'u hojii isaatiin hin danda'u. Akka Isaayaas nutti himutti qajeelummaan keenya moofaa baarsaa keenya. Wanta Waaqayyo wajjiniin walitti nu fidu, wanta Waaqayyo fuulduratti nu simachiisu hojii gaarii hin qabnu. Dhalli namaa uumamaan qajeelaa miti hamaa. Waaqayyotti dhiyaachuu hin danda'u namni. Kanaaf Waaqayyo jalqaba ofiisaa dhala namaa kanaa gara ofiisaatti dhiyeessuudhaaf foon uffatee gara biyya lafaa kan dhufe. Kanaaf inni dursee nu jaallate malee nuti dursee isa jaallate miti. Isatu nu barbaade malee nuti isa barbaade miti jalqaba. Isatu gara keenya dhufe. Isatu nu jaallate namni Waaqayyo jaallachuu hin danda'u. Jalqaba namni Waaqayyo garaa jaallatu, amala jaallatu, hojii jaallatu hin qabu. Namni hamaadha, namni dabaadha, namni ibiliidha, wiikeeliidha namni. Kanaafidha Waaqayyo kan inni nama balleessuu barbaade beektu seenaasaa. Na jalaa fuudhee deema kanaaf ittiin bu'u wajjin dhabu. Kanaaf namni qajeelaa ta'uu hin danda'u hojii isaati. Hojii gaariitiin qajeelaa ta'anii fuula Waaqayyo irratti argamuu hin danda'amu. Kanaaf Waaqayyo ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti erge. Kanaaf qajeelaa ta'uu kan hin danda'amu karaa tokko duwwaadha. Innis immoo Yesuus Kiristoos duwwaatti amanuudhaan namni qajeelaa ta'a. Mee jabeessaa mee jedhama? Namni qajeelaa kan inni ta'u seera eeguudhaan miti. Seera raawwachuudhaan miti. Kan inni qajeelaa ta'u amantiidhaan innis Yesuus Kiristoositti amanuudhaan. Yesuus Kiristoositti namni tokko immoo gaafa amanu inni Waaqayyo wajjin sirrii ta'e jechuudha. Fuulli Waaqayyo gara namicha sanaatti deebi'e. Namichi sun amma daayireektilii Waaqayyo argu Waaqayyo wajjin haasa'uu danda'eera. Gara Waaqayyootti deebi'ee Waaqayyo isatti deebi'eera jechuudha. Kanaaf namni tokko gaafa Yesuus Kiristoositti amanu maal ta'a? Qajeelaa ta'a. Qajeelaa haasaa afaan gara biraatiinis immoo qulqulluu ta'a. Qulqulluu ta'a, sirrii ta'a. Akkamittiin namni tokko immoo qajeelaa ta'a? Akkamittiin Yesuus Kiristoositti amanuudhaan namni tokko qajeelaa ta'a. Namni hamaan tokko, namni cubbamaan, namni du'aan tokko akkamittiin qulqullu jedhee pirookileemni ta'a, annaawunsi ta'a. Himama akkamittiin. Namni tokko hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjete sana hundumaa gaafa amanu maal ta'a? Qajeelummaa Yesuus Kiristoostu keessa isaatti dhufee implant ta'a. Ameen ameen. Qajeelummaa Yesuustu dhufeetu nu keessa gala. Maaliif akka Qorontos keessatti Phaawulos jedhe mooyi Yesuus Kiristoos kun maal godhe? Anaa isiniif jedheetu cubbuu ta'eera. Cubbuu ta'e jechuun cubbuu keessan inni immoo ofirratti fudhate. Cubbuu kee eega ofirratti fudhate immoo sagaarii ta'e, jaalala ta'e, qajeelaa ta'e qajeelummaa Yesuus Kiristoos fudhannee hin dhaallee akkasitti qajeelota taane. Ameen 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 ameen. Kanaatti namni qajeelaa ta'uu hin danda'u. It's impossible. Kanaaf Phaawulos maal jedha? Seexana mo'uu yoo barbaadanii, seexana irratti aangoo qabaachuu barbaadanii, seexana injifachuu yoo barbaadanii, qajeelummaa kana guutaniitu uffachuutu sinirra jira. Innis immoo Yesuus Kiristoositti isa amantan sana hojii qajeelaa. Waaqayyo Iyyoobiif dhugaa ba'e. Kan akka Iyyoobi qajeelaan hin jiru. Kan akka Iyyoob qajeelaan hin jiru. So Phaawulos gaafa godhaama amantoota isin mo'uu barbaaddu, seexana irratti aboo qabaachuu barbaaddu. Jireenya qajeelummaa isa Yesuus Kiristoos irraa dhaaltan sana maal godhaa? Fuudhaatti uffadhaa. Jireenya qajeelummaa. Namni tokko hamaadha. Ammumayyuu keessaa kan hin duune jiru. Keessaa kan hin qulqulloofnetu jiru. Keessaa kan hin baanetu jiru. Kanaaf qajeelummaa kana fuudhaatti uffadhaa.
Ameen jettu. Biyya dabaa kana keessatti, biyya du'aa kana keessatti Waaqayyoo akkas isiniin jedha. Qajeelummaa isa karaa Yesuus Kiristoos dhaalte sana fuudhiitii deebisii uffadhu jedha. Ameen ameen. Gaafa si gadi baatu hojii kee hojii qajeelaa hojjetu. Hojii qajeelaa hojjetu. Waan qajeelaa dubbachuudha. Waan qajeelaa yaaduudha. Obboleessa kee waan qajeelaa, obboleettii kee waan qajeelaa, isaanii waan qajeelaa, warra sanaaf waan qajeelaa, waan sirrii ta'e. Because nuni kan dhaalle qajeelummaa Yesuus Kiristoos. Qajeelummaa Yesuus Kiristoos. Isatu nu keessa jira. Kanaaf fuudhaati uffadhaa maaliif baafamee lafa kaa'amu. Dudduubatti deebi'amaa jechuudha. Inni raanfatamaa jechuudha. Namni tokko waanumatti qabane iyyuu raanfateera jechuuti. Waldaa manufaa kiristaanaa malee tokko riili waanuma amane iyyuu raanfateera. Waan amane eenyutti akka amane amantii isaa moo maal akka isa gaafatu raanfateera. Qajeelummaa karaa ilma Waaqayyoo argattan kaasaa. Akka uffataatti uffadhaa. Qajeelummaa Kiristoos akka uffataatti uffadhuudhaan isa jibbukee jiru itti himaa. Jedhaatti himamaa miti. Amma haasaan keenya seexanaa mo'achuu. Kaleessa dhugaaf soba wal bukkee qabee dubbachaa ture. Waa'ee qajeelummaa moo gaafa dhufu qajeelummaan dubbii Waaqayyoo kanatti nutti Lucifer xaxxaniitu Hizqeel boqonnaa 28 irratti dhaqaa dubbifadha. Ammallee yeroo qabnu akkas jedha boqonnaa 15 irratti Luciferiin jedha ati gaafa uumamtee jalqabdee hamma jal'inni sirratti argamutti areessa keetti mudaa hin qabdu turteedha. Eewwan jedha Luciferiin jedha seexanaan jedha. Hamma maalitti jal'inni sirratti argamutti mudaa hin qabdu turteedha. Jal'inni yoo isarratti argame gaafa inni akka Waaqayyoo iddoo Waaqayyoo sana barbaade akka Waaqayyoo ta'uu barbaade sana jal'inni sirratti argame hamma yeroo sanaatti Luciferiin seexanni inni amma jennu jechuudha kuni qajeelaa ture Waaqayyoon fakkaata ture Waaqayyoon sarfii godhatu. Kan inni tajaajilus immoo tajaajila worshippiidhaan worship directory ture. Faarfannaadhaan waaqeffannaadhaan. Kanaaf hamma jal'inni sirratti argamutti inni qajeelaa ture. Gaafa namni tokko jal'ina practice godhu inni amma maal ta'eera? Dabeera. Waaqayyo haa gargaaru. Mee jabeessa ameen. Waan dabaa hojjenna taanaan, waan hamaa hojjenna taanaan, jal'ina yaadna taanaan, jal'ina hojjenna taanaan, obboleessa keenya irratti jal'ina yaadna taanaan, nuyis akkuma Luciferi hamma jal'inni sirratti argameera. Amma ati Waaqayyo wajjin sirrii miti. Kanaan durallee mudaa hin qabdu turte. Qajeelummaa Yesuus Kiristoos uffattee isa argatte sanatti jiraata turte. Amma garuu sirratti mudaatu argame. Jal'ina hojjette, jal'ina yaadde gatii ta'eef. Qajeelummaa Kiristoos fudhattanitti jiraadha. Akka uffataatti uffadha. Inni maal godha? Garaa kee eega, laphee kee eega, yaada kee eega. Phaawulos immoo akkasittiin jedha seexana kana boqonnaa 13 hojii ergamootaa keessatti lakkoofsa 10 booddee ilaaluu dandeessu. Seexanatu namicha tokkotu Baar-Yesuus jedhama. Baar-Yesuus kuni naannoo sanatti kan inni beekamu akka raajiitti beekamu irraa jaala. Akkasumas immoo qoricha namatti godha. Raajii dhabee beekama akkasumas immoo qoricha namatti godha. Naannoo
magaalaa bishaan irra jirtu kanadha. Waldaani Barnaabaasii fi Phaawulosii hojii wangeelaadhaaf kadhattee gaafa isheen ergitu namicha kana bishaan galaana irra jirtu sana irratti dhaqanii argan. Achi biyya galaana irra jirtu. Biyya sana keessatti maal hojjeta? Hirraaja. Raajii Waaqayyoo jedhama. Akkasumas immoo intibaara hojii qoricha namatti godha. Kanaaf achi keessa taa'ee lallaba Phaawulos fa'a sabni dhagee amantoonni dhaga'anii amanuu barbaadu. Gara gooftaatti dhufuu barbaadu. Namichi kun immoo magaalatti kan bulchu wajjin walitti siqa. Namoonni akka namanneefi namni magaalaa kana bulchu akka inni namanneefi dhiibbaa guddaa irraan gahaa ture. Namichi magaalaa bulchu kunillee garaansaa qabee lallaba dhaga'eetu garaansaa qabee amanuu barbaada. Garuu fuuldura isaa dhaabate. Naagaaf tokko inni barakkisee naani Phaawulosii gara namicha kanaa dhaqee ija koo keessa ilaalitti jedhe. Jasaa keessa gaafa ilaalu ati seexana farra waan qajeelaa hundumaa itti Waaqayyo isaa eebbatu. Farra maali? Seexanni waan ta'e inni jalqaba mudaa hin qabne amma waan ta'e farra waan qajeelaa hundumaati. Against righteousness. Qajeelaa waan ta'e waan gaarii ta'e waan bu'aa qabu hundumaa waan nama fayyadu hundumaa waan jireenya ta'e hundumaa maal godhe farra isaa ta'e against isa nama hojjete. Kanaaf seexanni gaa amma har'aatti kan inni ittiin beekamu hadheessituu amantootaa jedhamee beekama. Ni hadheessituu jedhame. Kan isin dhibu gaafa isin cubbuu tokko hojjettanii seexanni immoo isin hadheessa. Maal isheen akkas gootee moo'e? Maal inni akkas godhee moo'e? Yoo qajeelummaa Yesuus Kiristoos lafa keessanii dagattanii raftanii jirtu yoo ta'e dhugumadha. An cubbamaadha. Waaqayyotti dhiyaachuun naaf hin ta'u. An waldaa dhaquun naaf hin ta'u. Tajaajiluun naaf hin ta'u jettanii waldaadhaa baqattu koomunitii keessaa baqattu sana booddee qofa isin baafateetu dhaabbii qorraa akka garaa isaatti taphatan. Garuu ati dhaabattee lakki cubbuu kootii biyya Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'eera. Ani isatti amanuu kootii qajeelaa ta'eera. Ammas cubbuu kootii yoo gaabbe inni anaaf dhiisa. Yaa seexana naannoo kootii fagaatu yoo jette seexanni dhibbata. Inni si hadheessaa jiru galgala kana hancafu. Ameen ameen. Namoota tokko cubbuu isaanii waggaa darbeetiif hidhee kan kaayatu jiru. Isa waggaa darbeetiin takaalee hidhee akka isheen hin tochooneef hidhee akka inni hin tochooneef isa waggaa shan darbee waggaa shan waggaa kuran isa boote kana ammarraa isaan hidhee kaayee jira. Humni Waaqayyo galgala kana itti siiqa. Itti gargarsimaasa. Ejabeessaa mee jedha. Sakalee isaatti hidhamtee kan jirtu. Sakalee isaatti qabamtee kan jirtu. Namni jireenya kaleessaa keessa jiraatu har'a waan haaraa arguu danda'u. Namni kaleessaatti qabamee jiru jireenya mo'ichaa jiraachuu hin danda'u. Infaatti jireenya kisaaraa jiraata. Kaleessa keessa namni jiraatu inni har'a guyyaa haaraa gati ta'ee fi har'a guyyaa haaraa kana keessa waan baay'ee Waaqayyo kaa'eera. Eebba baay'ee kaa'eera. Dhaala baay'ee kaa'eera. Namni garuu kaleessa keessa jiraata yoo ta'e eebba Waaqayyo guyyaa har'aa haala sana argachuu hin danda'u. Kanaaf seexanni isa hojii kee kaleessaatti akkati qabamtee takaalamtee jiraattu barbaada. Har'a galgala Waaqayyotti si haa eegu. Maqaa Yesuusin si haa eegu. Ejabeessaa mee jedhame harka keessa mirgaaru kaasaa mee harka keessa mirgaa seexana tokko kaasaa. Wanti kaleessa gootanii kan baay'ee ceephaamaa jirtan ofii keessanii dhiisuu kan dadhabdee jira. Harka keessa mirgaaru naa kaasaa homaa miti.
ofiif dhiisuu kan dadhabdan garuu Waaqayyo kan isin dhiise. Waggaa kuma namarra fannoo irratti kan inni siif xumure. Qajeelummaa sana fuudhee jireenya kee keessa kan kaa'e. Ati garuu bishaanitti kan natte, ati garuu kan dagatte, ati garuu kan irraanfatte. Seexanni hamma irraatti sammuu kee hidhee kan kaa'e. Harka kee mirgaa ol kaasi. Waaqayyo itti gargar si haa baasu. Waaqayyo itti si haa hiiku. Hiikami maqaa Yesuusiin. Ilaaksa maleessaa yaadatti. Takaflu'al. Gatiin isaa ba'e. Mee ba'eera dhaame. Mee xumurameera dhaame. It is finished jedha. It is finished. Maal Ameerikaa keessa jiraata miti. Finfinnee keessatti iyyuu takaflu'al hin dha'u. It is finished jedha. It is finished. Liqiin sirra jiru ba'eera. Ittim. Gatiin sirra jiru ba'eera. Ejuma ishee keessa laalii isaa keessa laaliiti. Ati koo qajeelaadha yookiin qajeeltuudha gaarii. Tokko tokko kana simatu. Ati kana namatti taanaan maal bitta waldaa keessa? Maaliif namni qajeelaa ta'uu danda'u ka hojii isaatiin? Gacurraa isaa jechaan hin danda'amu. Hin danda'amu. Siif kaffalameera. Siif gatiin ba'eera. Kanaaf har'a galgalaga Waaqayyo lola si barsiisuu barbaada. Lolli kuni lola taaktikii seexanatti injifatanidha. Seexan akkasitti malee injifatani. Yoo itti dammaqte malee laatti anaaf kaffalameera. Ameen ameen ameen. Ganama dhufee inni gaafa si'a mataa keetti ishee kaleessa gootee. Ati akkasuma gootee dhaabattee waldaa keessa siin jedhu. Gaafa akkas jedhu cubbuu enkarejii gochaa jiranitti. Akka Phaawulos jedhutti eggii ta'e immoo seerri maalidhaa cubbuu mul'isa. Mitiire cubbuutti humna kenna. Seerri jiru ta'e cubbuun hin jiru gatii ta'eef. So cubbuun immoo gaafa baay'atu ayyaanatu baay'ataa. Kana jechuun immoo cubbuu immoo daballee goonaa itti humnee hojjennaayee jedhanii lakkii cubbuu gonkumaa daballee hin hojjennu. Nuni cubbuutti duuneerraa. Ameen jettu? Cubbuu duuneerra. Cubbuu duuneerra gaafa inni cubbuu hojjennu jechuu miti. Humna cubbuutu du'ee jechuudha. Ameen jedhaa. Humna cubbuu jala cubbuumme namni tokko cubbuutu garba isaa godha. Jireenyuma isaatu cubbuu. Jireenyuma cubbuu jiraata. Haasaan isaa isa, hojiin isaa isa. Humna cubbuutu isa bitee jira. Kontroolli kan inni ta'eeru cubbuudhaan. Nuyi garuu cubbuu jala baaneerra. Humni isaa arfi isaa cabeera. Du'eera. Kana jechuun cubbuun goorechuu miti eeyyee dogoggorra. Gaafa dogoggorru immoo maal godhaa? Gara Waaqayyootti deebineetu dhiifama kadhannaa gaafa dhiifama gaafa immoo nu dhiisa jedhu. Ameen jedha. Ameen ameen ameen. Kanaaf seexana irratti dabbaqa. Seexana irratti kaa. Waa'ee keetiif Yesuus Kiristoos si'a takka al tokkichedha barreessaan biroo. Once and for all. Lammaffaa keessa deebi'anii hoolaa gurra'uun hin barbaachisu. Horii barbaaduun hin jiru. Bakkee keessa fiiganii horii barbaadanii gurra'uun hin jiru. Al tokkicha inni mudaa hin qabne ilmi Waaqayyoo kun siif gorra'ameera. Inni immoo cubbuu kee hundumaa baaseera. Kaffalameera. Kaffalameera ilaala. Seexana akkas jetta. Takaflu'al bakka. It is finished inni jedhu kun jecha Giriikiidhaan tetelestai tetelestai kana gaafa fayyadamanii waan baay'eedhaaf fayyadamu. Tokko seera faayinaansii keessatti hin fayyadamu. Gabaa daldalaa keessatti hin fayyadamu. Gaafa fayyadamanii namni tokko liqii fudhateetu gaafa namni liqii fudhatu liqiin sun hin galmaa. Kitaabumatu jira. Liqii maqaan namichaa hammam akka liqeeffate hin galmeeffamu. Namichi suni liqii liqeeffate sana liqii isaa sana amma liqii sana ofirraa baasuudhaaf horii sana jiru hundumaa gaafa fidu mazgabi sun hin banama. Hammam turre jira jedhanii bananii ilaalanii horii isarra jiru fidee gaafa kaffalu inni horii sana harkaa fuudhu suni maqaa isaa sarrasee bukkee isaatti chaappaa godheetu maal jedha
gatiin sirra jiru hundinuu kaffalameera. Maal jedha? Tetelestai. Gatiin sirra jiru liqii sirra jiru hundinuu kaffalameera. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Otuun kana keessa ture natti tola. Sadaffaatti darba dafee lubaa inni ta'e na dhaabishin sadaffaatti darba. Mi'i lolaa inni sadaffaan every Christian kan inni hidhachuu kan irra jiru inni sadaffaan maalidha? Wangeela akka maaliitti? Wangeela nagaa akka maaliitti? Kopheni maalirraa nama oolcha beektu? Qoraatti Waaqa isaa eebbisu. Gubaan akka nama waraanne namni tokko tokko immoo yeroo deemu yeroo fiigu gufachuu danda'a. Gaafa gufatu qeensi isaa gurraa buqqee akka hin dhiigne qeensi isaa akka hin madoofne kopheen miila namaa protect godha. Kopheen warri Roomaa godhatan kuni kophee akkamiidha? Kophee ittiin dhaqanii lolanidha. Kopheen kuni kophee addaati. Jala isaatiin akka kootii kanaa ismuuzii miti. Kopheen isaan kaatan kophee akkasii yoo ta'e lola keessatti mucucaatanii kufu. Yeroo mucucaatanii kufan sanatti diinni ariifatee bira ga'ee ajjeesuu danda'a. Kanaaf kophee isaan kaatanii kophee waan akka shuulii qabu. Gaafa ejjetanii fiiganii lafa jabeessee kan qabuuf. Akka miilli isaanii hin mucucaatanii akka hin kufneef kophee jalaa waan akka gobaa qabu kana keeyatu. So, Phaawulos kana maaliif akka jechuu barbaade kana? Maaltu walitti fida kana? Kiristiyaanni hundiniyyuu wangeela nagaa isa jedhamu sana fudhatee jira. Meemee jettu? Wangeela isa kamii? Wangeela nagaa dhaame? Wangeela nagaa. So, kopheen kuni maal godhaa? Kiristiyaanni wangeela nagaa fudhate kana wangeela kana maal godhaa? Fuudheetu fiiguutu irra jira. Wangeela kana fuudhee fiigu taanaan wangeelli babal'achuu hin danda'u. Wangeelli suma biratti hafa, naannoo tokkotti hafa, soosaayitii tokko keessatti hafa. Wangeelli nagaa kuni deemuutu irra jira. Wangeelli nagaa kuni hin deemu yoo ta'e seexanatu naannoo bal'ifachaa jira, teeritoorii bal'ifachaa jira jechuudha. Seexanatu dhaalaa jira jechuudha. Wangeelli achuma jira yoo ta'e seexanni naannoo hundumaa kana kan saamurachaa dhaalaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf kiristiyaanni tokko seexana kan inni ittiin lolu wangeela kana fuudheetu gadi bahuutu irra jira. Meemee jedhame? Wangeela kanatti fudhatteef wangeela kanatti fudhatte si bira ga'ee si biratti akka hafuuf miti. Namoonni keenya badaa kana dhagahuun barbaadan aanoo kennaa isaan qabu maalan godhan maalan buusa mootummaa Waaqayyoo keessaa. Hin bu'aa buusta amee jedhu. Bu'aa buusta hojii qabda kennaa Waaqayyoo sitti kenna jira. Akka godhaabattee lallabuu duwwaa miti. Jireenyaan hin lallabda. Hojiidhaan hin lallabda. Waan baay'eedhaan hojjetta waan baay'eedhaan wangeela nagaa kana fuutee fiigda. Seexanni immoo wangeela nagaa hin jaallatu. Waaqayyo isaa rakkatu. Inni guddaan seexanni wangeela kana hin jaallanne maaliif beektu? Wangeelli kun jedha Roomee boqonnaa tokko keessatti maal godhaa? Humna of keessaa qaba. Humna akkamii qaba? Humna dukkana keessaa nama baasu qaba. Wangeelli nagaa kun maal godhaa? Daangaa seexanaa cabsee lixeetu namoota dukkana keessa jiran hidhaa seexanaa jiran keessa jiran sana baasa dhabdee seexanni hin jaallatu. Teeritorii
Amen, amen. Warra waaman keessa ammoo ani tokko atis tokko. Keessummaa fi waamamneeti. Mana kee keessaa jalqaba ijoollee keetti. Fagoo miti. Mana kee keessaa. Mana kee keessaa. Seetanni lammaffaa immoo kan inni jaallanneef wangeela nagaa kana. Wangeelli nagaa kun maal godhe? Waaqaa fi nama walitti araarsa. Wangeela araaraati. Mee ameen jedhaafoo. Waaqaaf nama walitti araarse. Namni Waaqayyootti gargar bahee ture. Cubbuu isaatiin dirree darbaa isaatiin du'aa ture namni. Waaqayyoon arguu hin danda'u ture. Wangeelli kun dhufeetu Waaqaa wajjiniin walitti nu araarse gama seetanni kana hin jaallatu. Gaafatu waa'ee wangeela nagaa kanaa dubbattu. Sadaffaa immoo namaaf nama walitti araarse wangeelli kun. Anaaf isinii walitti araarse. Giriikii fi Ayihudii maal godhe? Akkam gargar baasutu hin jiru. Dhiira durba jechuun hin jiru. Ameen jedhaa. Dura akkas ture mitiire. Amaaraa Oromoo jechuun hin jiru. Sorry isheen kun nama quubti. Tigree adii gurraacha jechuun hin jiru. Wangeela nagaa warri argatan hundiniyyuu obboleessa kooti. Obboleettii kooti. Manni keenya tokko. Abbaan keenya tokko. Wangeela nagaa namaaf nama walitti araarse. Har'a waldaa Oromoo keessaa garuu Oromoo wajjin nagaan qabu. Nuu harkisaadha. Kanaadha kopheetu sirraa ba'e. Kophee nagaa wangeela nagaa. Kophee sanaan kiyyanne kophee sana ofirraa baafte. Kophee sanaan deemaa hin jirtu. Kophee sanaan fiigaa hin jirtu. Jiraachaa hin jirtu. Waldaa keessa nagaa hin jiru. Nagaa. Waldaa keessatti kan namni wal dadhabee akkamittiin daangaa seexanaa cabsee dhaqeetu namoota dukkana keessaa baasuu danda'a. Nama nagaa qabutu nagaa kenna. Ameen. Nama nagaa qabutu nagaa kenna. Wangeelli wangeela nagaati. Wangeela nagaati. Mee nagaa jedhame? Yoo maamiti gaafa na sii deemu na rukutuu dandeessu. Akkasitti namatti dubbata. Nagaa jedhame? Nagaa. Har'aa booddee mana kee keessatti nagaatu ta'a. Maatii kee keessatti nagaatu ta'a. Waldaa kee keessatti nagaatu ta'a. Nagaa gaafa jedhamu itti barree beektu miti. Itti bara maalitti nu bare? Jechuma nurratti ta'e. Jechuma duwwaa ta'e. Nagaan garuu በገንዘብ አይገዛም. Warqiidhaan hin argattan. Buleessa boleettii beekamaa gatii qabaattaniif nagaan isinii dhufu. Nagaan inni dhugaan inni caalee inni qulqulluun Kiristoos Iyesuus biraa dhufa. Wangeelli nagaa isaadha. Nagaan kun jireenya kee dhaalu. Ameen, ameen, ameen. Egaa akkati nagaa kanatti hin jiraanne seexanni si lola irratti dammaqiidhaan. Kophee baaftee deemsi taa'u ati kan beekamu sirra jiru nagaadhaanidha. Kanatti waamamu sirra jiru nagaadhaanidha. Haleluuyaa. Yohaannis boqonnaa 14 jiru beektu. Akkas jedha. Nagaa isin biratti nan hambisaa jedha. Ameen. Nagaa koo isiniif nan kenna. Ani biyyi lafaa akka kennutti isiniif hin kennameeti. Garaan keessan hin raafamin hin sodaatinis. Nagaa isin biratti nan hambisaa Yesuus Kiristoos. Wangeela nagaa. Wangeela nagaa. Wangeelli kun si biratti haafu. Nagaan kun si biratti haafu. Jireenyi kun si biratti haafu. Wangeela nagaa. Ani nagaan labsa dhaabani. Mee miila keessanii naa dhaabadha daqiiqaa tokko.
ati raawwadee warra dubbii kaasan keessa miti warra nagaa buusan keessadha. Ba uumamiti jedha akka keessa bal'isaati. Ati raawwadee warra dubbii miti warra nagaadha. Ameen ameen ameen. Maatii keessatti nagaa kan fidduudhaati. Waldaa keessatti nagaa kan fidduudhaati. Koominitii Oromoo keessatti nagaa kan fidduudhaati. Raawwadee nagaadhaan beekamta. Nagaan sifa ta'u. Nagaan kun sibiratti haafu. Kiyadhu qomicha. Sanagaan of ta'e Yesuus ulfina kennaa ta'a. Inni afuraffaan immoo akkasidha. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan ta'ee isa hamaa sana warra boba'aa deeman dhaamsuu hin dandeessu. Amantii akka maalitti? Gaachana dhabne. Amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Gaachana namoota hammam keessattuu beeka. Gaachanni maal godha? Gaafa diinni xiyya darbatu maal godha ittiin? Yoo mataa isaatti qabu darbatu mataa isaarratti qaba. Gaafa laphee isaatti darbatu gara laphee isaatti qaba. Egaa gaachanni kuni xiyya diinaa ofirraa deebisa. Xiyyi akkamii balali'aa fagoodha dhufu. Xiyyi ittiin gaachanni anaaf isin qabnu gaachanni inni hangafaa inni jalqaba amantiidha. Mee ameen jedha. Amantii duwwaadhaan xiyya seexanaa ofirraa deebisuu dandeenya. Inni sila dubbachaa ture hundiyyuu amantiidha. Yesuus Kiristoosin namni ija isaatiin arge hin jiru. Ani ija isaa ija kootiin argee namanneenan. Isin ija keessan dargatanii namanne. Amantiidhaan jira kan nuyi amannee inni gooftaa keenya inni fudhanne hojiin hojjete kun hundi nu dhugaa isa duwwaa miti. Akka Ibroota keessatti immoo abbaan Ibrootaa barreesse dubbatu waaqniif lubni kun illee yeroo isaan uumamani anaafate turre garuu waaqayyo tuume jennaan dubbii waaqayyo dhugaa jennee isa amannee fudhanne. Kanaaf dubbii waaqayyo maal jedha amantii malee waaqayyoon gammachiisuu hin danda'amu. Karaan itti seexanaaf injifatanii amantiidhaanidha. Mee jabeessaa ameen jedha. Namoota tokkotu namoota sallaayota 12 erge Museetu. Waaqayyotu biyya aannanii dammaa isin dhaalchisaatti hin jedhe. Biyya sana keessa kan jiranii namoota baay'ee evil wicked warra qomoo akka anaaqota fa'aa warra fayyaatti nama liqimsan fa'aatu jiraayyuu waaqayyo waan jedhe ani biyya sana dursee isinii jedhe jiraatti. The land belongs to you. Isiniif kenneeraati. Nani Museen fuudheetu biyyi sun maal akka inni fakkaatu maal akka inni baasu dhaqanii namoota achi keessa jiran isa ilaalaniif namoota erge. Namoota ergee namoota 12 ergee namoota 12 keessaa maqaan isaanii kan beekaman namoota 2 duwwaadha. Isaanis immoo Iyyaasuu fi Eewoodha. Beektanii jiru. Iyyaasuu fi Kaaleebi. Amma gaadhaqanii biyyatti sana keessa naanna'anii akkuma kanas immoo ija wayinii ishee fidanii dhufanii ilaalanii warri kudhanii. Biyyichi akkuma waaqayyo jedhe biyya aannaniif dammi yaasudha. Biyya bareedaa, biyya mijataadha. Biyya baay'ee namatti toludha. Ilaa wanti inni baasus immoo kanadha ittiin jedhaniitu. Sana booddee akka jedhanidha. Garuu maal godharee namoota achi keessa jiraatanii namoota fayyaatti nama liqimsanidha. Nama sodaachisu. Kanaaf namoota sana ilaallee ofii keenyas gaafa ilaallu akka korophisaa taane hafuurri korophisaa argutamu. Ameen ameen. Beekuma kee dhiibiti. An kan Yesuus jedhame ati korophisa miti. Wayituun galtus asii jedhu miti seetanni. Ati leenca ani leenca jedhaa maalis warri Ameerikaa kanaa beektu miti animaalsota keessaa kan isaan fayyadamanii leenca faadha. Warra iigilsiifa warra gamna warra jajjaboodha kan isaan fayyadaman. Jaroonni kun dhufanii dhumaa jedhan laakkinoo kuruphisa isaan fuulduratti. Garuu waaqayyo maal jedheedha dursee maalitti jedhee biyyicha maal godhee
wanta negatiivii jiru hundumaa fudhaniitu waldaa saba Israa'eliitiin facaasanidha. Negatiiv. Namni tokko yeroo hundumaa waan negatiiv malee dubbatu. Waanuma nama cabsu, waanuma mooraalii nama buusu, waanuma nama kuffisu. Kunoon ta'u. Kunoon nageenya gararraadha. Dhaabbi kunoon ta'u. Hafuura akkasiisirraa haa cabu. Maqaa Yesuusiin haa cabu. Mee nan danda'a jedhameen. Hin dandeenye jedhameen. Daroonni kuni saba sanatti wanta nageetii fi hafuura sodaa itti naqanii sabni sun irraa fuudhe yeroo dhumee bakka. Nu fixuuf nu fiddanii as. Haadhumnuuf nu fiddanii sabni Israa'el waca. Daroonni kun lamaanuu ka'aniitu Iyyaasuuf kaleeqan. Lakki dubbichi jedhuma lafticha kuma jiruttidha. Biyyichi kuma kanaa gaarii namoota warra naaf jiru. Garuu Waaqayyo sabatti jiraatu hunduma dursee nuuf kenneeraati. Nuni akka maalitti dhalanfannanii guyyaa saafaa alanfannee isaanii akka nyaannuuf sibboo isaanii irraa deemeeradha. Iyyaasuuf kaleeqan. Namni lama ta'anii namni kunan waan negatiivii namni lama garuu lakki Waaqayyo dursee saba sana lafa sana biyya sana nutti kenneeraati hin adeemna jedhani maqaan Yesuus haa eebbifamu. Kanaaf amantiidhaan malee seexana ba'uu hin dandeessu. Yoo amante malee lafa Waaqayyo siif kenne dhaaluu hin dandeessu. Yoo amante malee dhaala Waaqayyo siif kenne harka keetti gashuu hin dandeessu. Namooti namanii Martaanii sabni Israa'el lafa onaa keessatti hin dhuman jenereeshinii tokko guutuu lafa onaa keessatti naanna'anii tokko isheeyyuu gaddale Waaqayyo hin shakkan gatii ta'e daawwitii bara gatii ta'e tokko isheeyyuu gaddale dhalooti indaganaa haaraa dhalatanii guddatantu dhaqee Kana'aaniin dhaale. Amantii dhabuu isaanii irraan kan ka'e maal godhe seexanni lafa onaatti isaanii fite. Lafa onaatti isaanii fite. Waaqayyo wanta gurguddaa siif kakateera. Waaqayyo wanta gurguddaa siif godhaa jedheera. Waadaa qabda Waaqayyo gara. Yoo amante malee garuu waadaan sun akka keessa galuu hin danda'u. Har'a akkati namanneef kan siloonu seexana maqaa Yesuusin sirraa haa rukutamu. Amanummaa hin dhabe. Seexanni akkasii jedha. Maali inni Waaqayyo sitti miqiluu ijaanoo mul'atu hin argitu wati. Hin ta'u minnoon raawwatu si jedha. Waaqayyo muka seetu. Amantii maali jedha? Waan abdatan akka maal? Akka waan argataniitti. Waan hin argamne immoo akka maaliitti? Akka amma argaa jira. Amma dhalli Waaqayyo jedhe dhugaa jedhe amma argaa jira jedhaniitu fudhachuudha amantiin jedhe. Seetanni immoo meerree waan argitu. Meerree waggaa shanoo lakkoofsise. Meerree waggaa kudhanoo lakkoofsise. Hankeeyoo hafuura akkasiisirraa haa rukutamu. Amantii kee Waaqayyo si dabalu. Amantii si kennu. Amantii nuuf dabalee nan eegaa. Amantii. Karaa itti seexana muru tokko ni afraffaan amantiidha. Soorii ariifadheen deefitaa dheeraa almost akkasuma jala dadhabaa jirtan nan argaa. Namni amantii qabu hin dhaala. Ameen. Annan dhaala jedhame. Nan dhaala jedhame. Waaqayyo biyya kana kan isin fidee akka dhaalamtaniif miti. Akka liqinfamtaniif miti. Akka dhaalamtaniifidha. Mee warri amantan nu waamee jedhama. Biyya kana kan isin fidee Waaqayyo wanta isin dhaalchisu gatii qabuuf malee lakkoofsuma akkati guutuuf miti. Buddeenuma nyaattee duwwaa akka jiraattuuf miti. Waan si dhaalchisu jira. Mandara dhaaltutu jira. Lafa dhaaltutu jira. Jireenya dhaaltutu jira. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaaluun siif haa ta'u. Kan amane duwwaatu dhaala. Kan amane duwwaatu harkatti galfata. Okay.
إذا شنفا تنو دبته إذا جافت بوي من إيسا شنفا نمو فينا أكا غنفوس ميلاتي فينا أكا غنفوس ميلاتي haguuggii mataarra jiru jechuudha. Helmet isa jedhanii jechuudha. Fayyina kana akka helmetiitti mataa keessa kaa'adhu. Ijoolleen amma gaafa saayikilii ooftu mataa isaaniitti helmetii godhatu. Wattaaddaroonni mataa isaaniitti helmetii godhatu. Mataa isaaniitti haguuggatu. Maaliif namni tokko yoo kufees yoo mataan isaa rukutamees kankashii isa jedhamu. Mataa keessatti dhiigni dhangala'a. Dhiigni mataa keessa dhangala'an immoo baay'ee daanjirasiidha. Qaama kana guutuu kan gabarni godhu, qaama kana guutuu kan gaggeessu mootii tokkotti jira. Innis immoo qabee sammuu kana keessa jira. Mataa kana keessa jira. Maqaan isaas immoo sammuu jedhama. Sammuu jedhama. Qabee kana keessa kan jiru sammuudha. Harki wanta inni itti hojjetu, miilli wanta inni itti hojjetu. Wanta miliyyuu as keessaa injiru taanaan kun tabalasheera taanaan hundinuu tabalasheera. Yaadi namaa tabalashoofnaan hojii namaa tabalasheera. Sammuun namaa karaarraa kaannaan, ilaalchi namaa karaarraa kaannaan, qalbiin namaa karaarraa kaannaan jireenya manca'eera. Kanaaf Phaawulos of eeggadhaa. Karaa isin of eeggattanii mataa keessan kanatti sammuu keessan kanatti maal godhaa'edha? Haguuggii kaa'adhaa. Helmet jedhame. Helmet haguuggii kaa'adhaa. Innis immoo fayyinaa. What does that mean? Fayyina. Fayyina keenya kan eeggatu anaaf isinidha yaa saba Waaqayyoo. Fayyina keenya iddoo isaatti kan eeggatu. Barsiisi sobaa dhufee fayyina nama harkaa galachiisa. Barsiisi sobaa dhufeetu fayyina qulqulluu isa karaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos arganne sana maal godha? Hin bakkana. Bakkanuu beektu laata? Bakkanuu beektu? Maalli bakkanuu ni? Faana hin faana. Duraanoo akkasii bakka Kiristoos nutti amanuu duwwaadhaan fayyaman se'ee Kiristoos amanaan ture amma garuu karaa baay'ee jira. Akka immoo asiinis yoo deemni fayyinaa karaan baay'eedha. Amma baranneerra iji keenya nu ifeera, perspektiiviin keenya bal'ateera, yaadi keenya sammuun keenya bal'ateera, biyya guddatitti baranneerra. Maqaa Yesuus Kiristoos hin argata. Ameen. Har'a nama meeqatu dubbatti deebi'eera beektu yeroo tokko waldaa guddaadha Awustiraaliyaa keessaa worship leaderii jedhamu tokko. Garuu gaafa 8 worship leader ta'etu tajaajila. Harfannaan barreessaa worship leaderii dhas immoo baay'ee beekamaa nama maqaa walichaan irraanfadhe malee. Gaafa tokko keedhan bakka waa'ee Kiristoos dhamanii fayyuu kuni anaaf naa liqimfamuu didee. Kanaaf har'aa kaasee ATST dha. ATST jechuun beektuuti anarraa waggaa 8 tajaajila. ATST dha Waaqayyoon jiru bara booddee. It does not make sense to me anymore. Seensiinaan jiru bara booddee. Namni dubbii Waaqayyoo keessatti kadhannaadhaan hafuura isaa hin eeggatu, sammuu isaa hin eeggatu taanaan seexanni yaada namaa dhufee faala. Karaa barumsaa dhufee faala. Karaa hiriyaa dhufee faala. Karaa firaa dhufeetu faala. Kanaaf eeggadhaa fayyina keessanii akka nama sammuu isaa eeggatutti. Maaliif sammuu isaa yoo tabarashee namni jireenya tabarashee yoo waa'ee fayyinaa ilaalchi keenya tabarashee jireenya tabarashee jechuudha. Kanaaf eeggadhaa maqaa Yesuusiin eeggadhaa. Sammuu keessan eeggadhaa. Fayyina keessan eeggadhaa. Kanaaf Phaawulos jabeessee wal roobeedhaan yaada qalbii keessanii haareffadhaa. Akkaataa isin haareffattan immoo tokkoffaa dubbii Waaqayyootiin. You read the Bible, waa'ee fayyinaa kan inni himu dubbii sana dubbifatteetu sammuu kee yaada kee haareffadhaa. Dubbii Waaqayyoo keessa hin jiru taanaan yaadaaf sammuu qalbii faalame
anaafisni dhufee balleessa waaqayyo nurraa harkutu kanaafi eeggadhaa fayyina kee eeggadhuudhaan hime macaafa qulqulluun waa'ee fayyinaa gaafa dubbatu deemin takkaanaa ijaajjaamee dadhabdaniitu teera sekeendii masoddoma dhaabadhaa uumaa miti konfiraansii dhabdii miti kanaaf uumaa miti fiteera yeroo waa'ee fayyinaa macaafi gaafa dubbatu sadarkaa sadiidhaan dubbata tokko isinii Yesus Kristos amanuudhaan amma fayyifamtaniittu so that's past tense fayyifamtaniittu lammaffaan maal jedha isinii maal ta'uu fedha fayyuuf jirtu progressive fayyaa jirra fayyi keenya hin xumuramne itti adeemaa jirra fayyinni keessan immoo gaafa Yesus Kristos dhufu immoo hin xumuramaa maqaan waaqayyo eebbifamu kanaaf nuyi eeyyee fayyineerra fayyaa jirra isa dhumaas immoo isa xumuraas immoo fayyuufis jirra kiristaanni kana amanuutu irra jira akka wangeelli jedhutti ameen ameen fayyineerra fayyaa jirra fayyuufis jirra badhumaatti egaa lola kana keessatti lolli kuni hamma yoomitti dhufu yoo jettani hamma gooftaan keenya Yesus Kristos si'a lammaffaadha deebi'ee dhufutti lolli kun hin dhaabatu lola kanatti xumura kan godhu gooftaan keenya gaafa dhufu duwwaa yeroo sana fayyinni keenya hin xumuramaa seexannis immoo iddoo isaaf kennametti gad darbatama ameen ameen taa waaqayyo isin eebbisu beete barba beete sammuu kana keessaa kan ba'u yaada hamaa fi yaada gaariitu ba'a. Kanaaf akkasitti yaaddu jireenya kee murteessa. Akkati waan tokko ilaaltu, akkaataa itti waan tokko ilaaltu jireenya kee murteessa. World view kee irratti dhiibbaa kan fidu akkasitti waan tokko yaaddu, akkasitti waan tokko ilaaltu. Kanaaf Phaawulosi maal jedha jireenyi isa moofaa sana the old self sana maal godhedha fuudhaati baasaati of keessaa gataa'e jireenyi inni moofaan jireenya addaamummaa sana jennu jechuudha jireenya sana maal godha fuudhaati baasaati gataa'e ameen ameen jettu yaada keessan keessaa sammuu keessan keessaa jireenya isa durii sana jireenya isa hadhaa sana jireenya isa hamaa kana gaafa jedhu amma fakkeenyaa fi mana tokko yoo dulloome hin haaressu riimoodel godhu gaafa riimoodel godhanii mana tokko amma mana kana yoo haaressu barbaadanii kaarpeetiin isaa xuraa'eeraati kaarpeetii xuraa'ee kana baastanii gadi gattanii kaarpeetii haaraa fidanii keessu qalamii isaas yoo dulloomes immoo maal gootu peentii haaraa dibdu kanaaf Phaawulos kan inni jedhu eenyummaa isa dullooma isa foonitti qabatee jiraatu jireenya isa hamaa sana isa waaqayyo wajjin waliin galu hundumaa yaada keessaa fuudhaati gataati Yesus Kiristoosin immoo fuudhaati akka uffataatti uffadha maqaan waaqayyo haa eebbifamu kanaaf yaada sammuu keessa wanti jiru akkaataa isinitti jiraattan determinii godha determining godha inni dhumaani sagalee waaqayyooti akka billaatti kana hundumti keessan baay'ee keessan beektu sagalee waaqayyo akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha sagalee waaqayyo kan inni barreeffame gaggeeffama hafuura qulqulluudhaanidha hafuura qulqulluutu nuuf kenne so seexana kan ittiin tokkoof tokko attaaggoonu sagalee waaqayyo warri nu isla haasaa turre hundi isaayyuu akkaataa itti nuyi ofirraa defend goonu akka nu ofirraa defend goonu amma garuu akkaataan wanta ittiin attaaggoonu sagalee waaqayyooti sagalee waaqayyoo kuni hojii lama qaba attaak godhaa akkasumas immoo defend ofirraa godha billaa yoo godhattanii billaa ittiin ofirraa ittistuu
eebbifamu. Egaa namni kiristiyaanni tokko kan inni ittiin lolu sagalee Waaqayyooti. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa irratti seexanni gara isaa gaafa dhufe luqqisinni luqqise saancaa miti. Saancaanni luqqise maalidha? Sagalee Waaqayyooti. Seexanaan akkasitti hin jedhe caafamee hin jiru hin jedhe. Waaqayyo Waaqa kee hin qooriin jedhe seera keessa deemi keessa luqqise qaba. Luqqisiisan ammoo kan fidu namatti maal jedhu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluutu gaafa lola keessa jirtanii isinitti fida konnekshinii keessa jira taanaan isa kana dafanii luqqistanii seexana irraa deebistanii ittiin attaaqotu. Yesus Kristus lafa onaa irratti akkasittiin seexana mo'e maqaan isaa eebbifamu. Ati seexana mo'uu barbaade taanaan luqqisuus irra jira. Luqqisii qabdu taanaan sammuu keessa wangeelli jiru taanaan sagaleen jiru taanaan waan ittiin ofirraa ittistu waan ittiin ofirraa deebistu waan ittiin attaaqootu hin qabdu mi'a hin qabdu. Dhufee masirra deemaa jechuudha. Dhufee magariisee jechuudha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo akkas isiniin jedha. Lola kana keessatti injifachuu yoo barbaaddanii sagalee Waaqayyo akka billaa sana hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Ameen ameen ameen. Mee jabeessaa ameen. Hafuura qulqulluu biraa sagalicha fudhadhaa. Maal jechuudha kun? Waan baay'ee walitti iyyinee walii iyyisee deemuu hin dandeenya. Garuu mootummaa Waaqayyo keessatti wal eeguu, wal jajjabeessuu, wal guddisuudha hojiin keenya. Mootummaa Waaqayyo warra teenye eegduudha. Isaafis sheebii wal goona, isaafis dubbii Waaqayyo walitti dubbanna. Kanaaf abooddee waldaanaan akkasii jedha Waaqayyo. Dubbii Waaqayyo nyaadhu, dubbii Waaqayyo dubbifadhu. Inni billaadha. Seexana moo barbaadda yoo ta'e. Namicha tokko akkasii David Pawson jedhama. Paasterii tokkotu waldaa isaatti na affeeree naanii kottuutii macaafuma qulqulluu duwwaan barsiisii jedhee nama Ingiliziidha. Macaafuma duwwaan barsiisuma duwwaan. Maaliif naanii waldaan keenya namoonni macaafa dubbifatanii macaafa simmoo hin beekanii. Paasterii tokko jedha. Paasterii waan. Adii. Macaafa hin beekanii macaafa sin dubbifatanii. Kanaaf kottuutii wangeeluma duwwaan barsiisitti jedheennan dhaqee waggaa 5 guutuu. Namni kun waggaa 5 guutuu achi taa'ee macaafa qulqulluu barsiisee isa achitti barsiiseen immoo Unlocking the Bible jedhama taayitiliin isaa. Unlocking the Bible jedhu kana gabaarra oolche. Amantoonni waggaa 5 guutuu baratanii hundumti isaanii wangeelaawwata ta'anii. Isn't that amazing? Hundumti isaanii hin lallabwe, hin barsiiswe, hin dubbatwe gaafa macam nak sejarah itu, amin amin. Abalu cerah dia, amma kah macam apa cerah? Amma macam apa dia curhat dalam ni? Karena Waaqayyo hidat dah, sagale Waaqayyo sakabillah afura qulqullu bira hidat dah. Amin. Waaqayyo agar jajale kadhanna. Haleluya. May tutucho amin. Naging rasa kamna. Haleluya. Haleluya. Amin amin amin. Amin 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 amin. Waaqayyo lola sa parsisa. Amin. May alola ka na anfradera o rejettame. Harka keessa olkaasaa mi'a lolaa kana fudheera. Mi'a lolaa kana fudheera. Kanaaf lolaaf qophaa'aadha warra jettan. Lolaaf qophaa'aadha. Otoo qophaa'ee lolatti namni hin ba'u. Lolaaf qophaa'aadha. Mo'uuf qophaa'aadha. Dhaaluuf qophaa'aadha. Injifachuuf qophaa'aadha. Nagaatti jiraachuuf qophaa'aadha. Bal'achuuf qophaa'aadha. Qophaa'aadha warra jettanii harka keessan walitti buusaa fi Yesuus Kiristoos galata kennaa. Ani
Sila gaafa waaqeffannu hafuurri waaqayyoo wantoota tokko keessa koo fedha ture. Keessa koo deddeebisa ture. Nama tokkoof kun ergaa akka ta'e naan galee. Innis immoo namni kan biraan si hin danda'u. Namni kan biraan amala kee hin danda'u, jireenya kee hin danda'u. Kan si danda'u anuma duwwaadha jedhe Waaqayyo. Adoon eenyu akka ta'e beeku. Amala kee namni danda'u gara biraan hin jiru. Gaafa ati dubbattu, wanta ati dubbattu hundinuyyuu gar malee hubatama. Wanta ati jettu hundinuu gar malee hubatama. Amala kee kan danda'u ana abbaa kee duwwaadha. Ani harka kee hin qaba. Ani siin qaba. Ani siin gargaara. Anumatu si danda'a Waaqayyo. Mee jabeessaa mee jedhame. Adoon eenyu akka ta'e hin beeku. Eenyu akka ta'e hin beeku. Waaqayyo garuu anuma duwwaatu si danda'a. Ani siif jira. Ani siif baadha. Ani siif gatu. Ani siif gatu. Harka koorraa si buusu. Harka koorraa hin kuuftu ati. Namoonni illee ishee hin dandeenye jedhu. Ani garuu si buusu. Anumatu si danda'a. Ameen, ameen, ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Mee hafuurri qulqulluun hojii hojjetu qaba. Mee haa totochuun mee. Haa totochuun. Hafuurri Waaqayyoo dhufee namoota tokko tokko hafuurri isaanii hin haara'a. Hafuurri isaanii hin haara'a. Humni isaanii hin haara'a. Waaqayyo si ijoollee keessa lolaa barsiisu qaba. Ammuma. Haala keenyatti qabnu. Haalleluuyaa. 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 Gooftaan akkasiin ijoollee nan jaalladha jedhamti gara koo fidaa'e. Amma miila isaanii jala miila Kiristoos jala jiru isaanii. Miila Kiristoos jala jiru. Ilaamaa Waaqayyo hafuura isaa ergee isaanii si hidhachiisa. Eebba guddaadhaan Waaqayyo jireenya isaanii ni argata. Dhageessan bal'isaa Waaqayyoon hin kadhannaafi. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Ilaa hin argitaati yaa Waaqayyo. Haannani Saamu'eelin si gaafatte. Ilma ettema si gaafatte. Ilmuma fidi siin jette. Amantiimaan ilma kenni siin jettennaan ilma laattee fidatti. Yoo na laatte immoo egaa mana kee kan kenna mana kee fida. Mana kee keessan kaa ittiin jette. Mana sana keessa gaafa isheen fiddu mana qulqullummaa keessa gaafa isheen fiddu. Ijoollee Eelii warra hamaa godhantu jira. Warra mana qulqullummaa xureessantu jira. Mana qulqullummaa warra xureessan otuu jiranii Saamu'eelin fidde. Warra xuraa'oo bukkeetti warra xuraa'oo keessa jiraateetu inni nama qajeelaa ta'e guddate. Biyya xuraa'aa keessa iddoo xuraa'aa keessatti ijoolleen kun guddataa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin as keessaa akka Saamu'eel haa ka'u. Saamu'eel haa ka'u. Maanaa hojii walii galaa maleessini. Saamu'eel haa ka'u. Saamu'eel maal ture beektuu? Daanyaas ture. Raajiis ture. Haalleluuyaa. Saamu'eel maqaa Yesuusiin haa ka'u. Saamu'eel haa ka'u. Saba Oromoof kan yaa Waaqayyo dhaabbatu. Wangeelaaf kan dhaabbatu. Biyya kanaaf kan dhaabbatu. Saamu'eel haa ka'u as keessaa. Saamu'eel haa ka'u. Dibooraan haa kaatu. Ruut haa kaatu. Ilaa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa dibamanii. Ijoollee namaa nyaatee kan bare. Dhiiga aarsaa godhee kan bare. Dhiiga ijoollee xobbee aarsaa godhee
unatee kan furdate jawween mar'ataan kan sooramu ijoollee tokkoon hatee ijoollee tokkoon gorree ijoollee nama baay'ee kan nyaate maqaa Yesuusiin ijoollee kana argatiin ifadha. Wanta isin jedhu Ameerikaa keessatti waan ta'uu dhabeetu ammayyuu ijoollee aarsaa kan baasantu dhagaa qoradhaa ammayyuu ijoollee aarsaa godhanii kan gorra'an ammayyuu ijoolleetti kan qaqqisutu jira. Ijoollee kan barbaadatu jira. Guddifachuu kan barbaadatu jira. Guddifateetu ittiin fiiguuf ittiin garmaamuuf ittiin ajjeesuudhaaf kan qaqqisutu jira. Hafuurri dhiiga dhangalaasu ijoollee keenya biran ga'ee. Maal gochuu barbaada hafuurri kuni jireenya isaanii jijjiiruu barbaada. Kan inni jijjiiruu barbaadu immoo yaada Waaqayyoon ala kan ta'e jireenya akka isaan jiraatan qaama isaanii akka inni jijjiiramu eenyummaa Waaqayyo isaaniif kenne akka hin simanne warri dhiira ta'anii of jaallatanii akka isaanii guddanne warri durba ta'anii of jaallatanii Waaqayyoon jaallatanii akka isaanii guddanne akka isaan jireenya isaanii jibbani anoo lakkii kana turatti dhaga'ama anoo garmalee uumame koo sirrii akka isaan jedhaniif kan isaanitti dhaatu humni kun agargaru. Ni jabeessaa ameen. Ruka shebeen dhala bos warri afaan haaraa qabdan afaan haaraa keessaniin kadhadhaa afaan haaraa keessaniin gadhiisaa bana afaan keessanii Waaqayyoo ilma kee butee baasaa ijoollee kee butee baasaa ijoollee kee inni ocha Waaqayyoo harka seexanaatti hin laatu biyya lafaatti hin laatu du'atti hin laatu Waaqayyoo maqaa Yesuus Kiristoosiin ijoollee kana humni dukkanaa hin argatin. Raskira dende la bashadura labus masebere begenda aradolabus kumbe doa ko Yesusini makago ta Yesusini tolle kana bila va indende setan indende ala haaf abbasani tifakana bomne hafura bomamudidu maka Yesusin chadra amen. Afur hanaf abbatu fatu afur hanaf abbatu fatu afur amanti sani kufajis rosebenda shele gradolabus ka Yesusin chalera ka Yesusin rukutame ka Yesusin kagale ka Yesusin bukai Garan sani Waaqayyoon akka sodan maatii isaaniifis kabaja kan laanne garaa isaanii qabuu kan barbaadu yaada isaanii qabuu kan barbaadu ma'is kirash labuura darbus maqaa Yesuusiin ijoollee keenya hin danda'ini ijoollee keenya argati daa'immoonni keenya argati inni isaanitti qaxxisu amma kaasee duddubatta deebi'u amma kaasee hakufu amma kaasee hagalagalo amma kaasee hawwaranamu lamma gadibata si kadhanna ijoollee kanaaf dibata maal ijoollee umurii mucaa waggaa 8 fufee mootii godhe Waaqayyo beektutti waggaa 8 at 8 years old mootii Waaqayyoon danda'a mee amanana dukaameen jedhamu Waaqayyoon danda'a waggaa 8 fufee mootii kan godhe Waaqayyo mucaa gadi fuudhan dhabamoo afaan haaraa dubbattu mucaan kennu afaan haaraa dubbattu inni bikee maal tuutu galattummaa hin dubbatti hafuurri isaanii hiikamu kan sammuu isaanii hiikamu kan hiikamu maqaa Yesuusiin hadibamu maqaa Yesuusiin haguutamani maqaa Yesuusiin ilaa maqaa Yesuusiin arraba isaanii hiikeeti hiikama maqaa Yesuusiin hiikama maqaa Yesuusiin hafuurri keessa na hiikamu jireenyi keessa na hiikamu hafuura qulqulluun guutamaa humnaan guutamaa sagalee Waaqayyoon guutamaa dibama maqaa Yesuusiin dibati Daawit irra ture ijoollee kana argatu dibata ijaa baasu Hallelujah. Hallelujah. Lama bode ijoolleen kun abjuu arguu jalqaban rafanii
rafanii ilaa imma ilaa harme ilaa abba eda galgalakko mul'ata wayin argee nama uffata adii uffatee miidhagu tokko argee innis immoo ati mucaako ani sin jaalladha ani abbaa keeti ani sin gargaara naan jedhe jedhanii haasa'uu kan jalqaban mul'ata arguu jalqaban abjuu jalqaban gara maqaa Yesuusiin abjuudha rafanii samii arguu jalqabani ilaa Yesuus si argani namooti si argani fayyanii hafani namooti si argani hin jijjiiramani namooti jijjiiramani immoo biyya jijjiirani maatii jijjiirani community jijjiirani ilaa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa jijjiiramani ilaa ati itti mul'adhu abjuudhaan itti mul'adhu biyya Arabaa keessatti tocho'aa jirtu musliimni rafee si argaa jira rafee itti mul'achaa jirta rafee itti mul'achaa jirta si argaa jira inni biyya musliimii tokko mul'isaa jirtu abjuudhaan mul'atan ijoollee keenyatti mul'atu maqaa Yesuusiin mul'atu diinaaf yaa Waaqayyo hin sagaleen ijoolleen kun fooniif hin bitamiin biyya lafaaf hin bitamiin ilaanaan eebbisaa barri isaanii haa eebbifamu barri isaanii haa eebbifamu guyyoonni isaanii haa eebbifamani ilaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi isaanii jireenya ol deemaa jireenya guddachaa deemu haa ta'u inni waaqarraa sagalee isaa ergee inni garaa namaaf yaada namaa jijjiiru hafuurri kee isaan duukaa ta'u maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaqaa isaaniif isaaf jiraadha eebbi Waaqayyo sin argateera nagaa Waaqayyootiin dhaqaa haleluuyaa Waaqayyo galata laatu Gooftaa guddaa laata haleluuyaa Tebno kadhadha daqiiqaa lama yoo lubina eeyyame keessa koo wanta deddeebi'utu jira ani raajii miti garuu dubbii Waaqayyo isin irratti raaja dubbii Waaqayyo immoo dhugaa gadi ta'eef ameen jettu Waaqayyo immoo ergaa keessa namaatti fida ergaa fida jireenya nama saamame tokko namni waa saamame jireenya saamame jalaa seexanni kan booji'e abjuu booji'e mul'ata booji'e jireenya booji'e galgala kana Waaqayyo siif deebisa ameen ameen maal booji'amte maal booji'amtaniittu maal isin booji'eessitan eenyu akka taate beekuudhaan jireenya booji'amte abjuu booji'amte wanta seexanni si jalaa hate galgala kana mi'a lolaasa kan Waaqayyootiin hin deebi'a si hin deebi'a Daawwitu akkas godhe lola isa hin galchine keessa dhaqee gale hojii isatti kenname ijoollee isaa haadha manaasaa fi saba itti kenname eeguu dhiiseetu lola namaa loluu dhaqe dhimma namaa keessa dhaqee gallaan waa'ee ijoollee isaa waa'ee manasaa waa'ee bultoo isaa irraanfate namatti dhaqee gale otuun inni dagatee jiru otuun inni irraanfatee jiru otuun inni fagoo jiruuti seexanni jala deebitee dhuftee mana saamteetti ijoollee saamtee haadha manaa saamtee qabeenyaa saamte har'a tooti raftu kan si saame maqaa Yesuusiin siifa deebi'u alaa siifa deebisu Waaqayyo Daawit dhufeetu boo'e dhufee boo'e Waaqayyotti anaa akkasitti Waaqayyo duukaa bu'u hindeeffattaa jedha ameen ameen sabootii amte hindeeffatta duukaa bu'i mi'a lolaa kanaan akkanatti deeffattu sasi jalaa saamame saseetanni si saame otooti raftuu otooti mugduu maqaa Yesuusiin
gaa'ela namaa kan saamte, bultoo namaa kan saamte, nagaa namaa kan saamte. Buusi maqaa Yesuusiin. Buusi maqaa Yesuusiin. Deebisi maqaa Yesuusiin. Mee deebisee ilaali. Waan ammas isaa waan seexannis isaa Waaqayyo siif deebisu. Buusi maqaa Yesuusiin. Hadeebi'uuf maqaa Yesuusiin. Gooftaa kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Sagaleen kee dhugaa sagalee kanatti akka jiraannu uffattu dhugaa dhagaashi. Ati mo'aadha. Ati jiraachisaadha. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Ulfina Waaqayyoof kennaa. Haleluuyaa.